ilmi namaa lafatan gubbatti biyyoota garaagaraa keessa kan jiraatan hoggaa ta'u fakkeenyaaf biyyuma teenya keessatti sabaa fi sablammii hedduutu jira. Ilmi namaa yeroo wajjin jiraatu jireenya hawaasummaa keessatti gaddaa fi gammachuu waliin qooddachaa jiraatan kan amantaa fi sabummaan isaan hin daangeessine. Duuba jireenya ilma namaa kana keessa walitti mufachuu fi wallolanii walitti bu'uunis waanuma jiru. Fakkeenyaaf akka uummata keenya saba Oromootti namni tokko hoggaa wallole seeraa fi heeraatu jira kan nama wallole walitti araarsu. Haa ta'u garuu karaan bakka heeraa fi seeraa akkasuma bakka namaa bu'ee akka nama walitti araarsu ni beektuu laata? Eeyyeen dhugaadha. Asuma biyya teenya Itoophiyaa magaalaa Harar keessatti karaa ilma namaa kan wallole walitti araarsee jibbiinsaa fi hammeenya isaan jidduu jiru shaaree akka walitti fayyan kan isaan godhuutu jira. Karaan kun moggaasni karaa nama walitti araarsu kan ammoo afaan Amaaraatiin Astaraaqii Mangad kan itti kennameef sababni isaa karaan kunis akkuma isin argitan kun dhiphina isaa nam lamaan dabarsu hedduu rakkoodha. Namni wallalees yeroo as dhufe karaan kun nam lama waan hin dabarsineef jecha karaa kanarratti wal tuttuquu waan jiruuf namni wallale yeroo kana kan walitti araaraman kan dhiifama wal gaafatan tahan jechuudha. Karaan kun afaan Adareetti magaalaa Wugee jedhama. Afaan Amaaraatti ammoo Astaraaqii Mangad. Hiikni isaa karaa nama walitti araarsu jechuudha. Sababaan moggaasni karaa kanaaf Astaraaqii Mangad jedhu kennameef karaan kun hedduu dhiphoo waan ta'eef nama lama dabarsuu hin danda'u yoo kan wal tuttuqan ta'e malee. Namni wallola qabu karaa kana gubbatti deddeebiin kan wal arku yoo ta'e karaa kana gubbatti wal tuttuquun isaa waan hafiinsa hin qabneef jecha walitti araaramuunis hafiinsa hin qabu. Sababa kanaafi moggaasa karaa nama walitti araarsu jedhanii hawaasni Harar kennaniif. Gaafuma naannoon Hararee tuni asit dhaabamte amma tokkumaa fi 100 ta'a. Karaan kun waliigala karaa 365 as keessa jirata. Karaa 365 keessa karaa lama jira. Karaa qal'aadhaan namni wallole manguddummaan feesisu mataa isaaniitii fi karaan kun isaan lameen akka wal ta'an karaan kun goosisan. Dirqama yeroo wal bira hatan wal tuqan jechuudha. Kun asin dhufaa kun asin dhufaa bakka isaan osoo feene wal tuttuqan jechuudha. Wal bira dabruu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu rakkoo keeyyatis bakka itti ibsataa innis itti ibsataa achi booda achi moggaa kan ta'eef innis dabraa jechuudha. Magaalaa Wugee jedhama afaan Adareetti. Kuni waan guddaadha. Hawaasa naannoo Hararii fi karaa kana irraa barumsa guddaa fudhachuu qabna. Hammeenyaa fi jibbiinsi akkasuma walloluu fi walitti mufatanii waliin oodanii walirraa fagaachuun abbuma jibbiinsaa fi hammeenya baadatu sammiidha. Dhiifama waliif godhanii irra waliif dabruun qalbii fi sammuufuu boqonnaa kenna. Raahaa qalbiitii namaaf kenna. Kanaafuu obboleeyyan kiyya jibbiinsaa fi hammeenya irraa of haa fageessinu. Dhiifama waliif godhu aadaa haa godhannu. Rabbiinis nama dhiifama waliif godhu jaalata waan ta'eef. Viidiyoo kana like share godhuu hin dagatina. Chaanaala keenyaas YouTube irratti subscribe godhuudhaan nu hordofaa. Waan viidiyoo kana daawwattaniifis galatooma.